Itoophiyaan biyyoota saalqunnamtiin namoota saala wal fakkaataa qaban gidduutti raawwatamu dhorkaatti ta'e keessaa tokko. Dhimmi jaalala gaa'elaa akkasumas saalqunnamtii namoota saala wal fakkaataa qaban gidduutti raawwatamus yeroo garaa garaatti ijoo dubbii miidiyaalee hawaasaa yeroo ta'an ni mul'ata. Tibba darbe kanas dhimmichi namoota dhuunfaan wal qabsiifamee bal'inaan irraa dubbatamaa jira. Garuu seerri yakkaa Itoophiyaa waa'ee saalqunnamtii saala wal fakkaataa yookaan gadhaa'ummaa maal jedha? Adaam Usmaan waajjira abbaa alangaa godina Baaleetti abbaa adeemsa yakkoota adda addaa yommuu ta'an, yakki gadhaa'otaa yookaan saalqunnamtiin namoota saala wal fakkaataa gidduutti raawwatamu gochaa hanga hidhaa umurii guutuutti adabsiisudha jedhu. Seera yakkaa biyya keenyaa bara 1996 bahe keessatti gochoota yakkisiisoo ta'an keessaa tokko saalqunnamtii amala faallaa uumamaa ta'e jechuun kan kaa'amedha jedhu. Dabaluunis kaayyoon seera kanaa gochoota safuu hawaasaaf faallaa ta'anii fi gama amantaa fi aadaan fudhatama hin qabne ittisuufi jedhan. Haaluma kanaan gochaan gadhaa'ummaa seera yakka Itoophiyaa bara 1996 bahe keewwata 629 jalatti eerame akka jiru kan himan abbaan alangaa Adam gadhaa'ummaan yookiin saalqunnamtiin saala wal fakkaataa fi gochoota biroo kabaja qulqullummaaf yookaan amala gaarii fi safuu hawaasaaf faallaa ta'an raawwachuun kan adabsiisu ta'uu himu. Haaluma kanaan namni kamiyyuu nama biroo isa waliin saala wal fakkaataa qabu waliin saalqunnamtii yookaan gochaa biroo kabaja qulqullummaaf safuu yookaan amala gaarii faallaa ta'e kan raawwate yoo ta'e hidhaa salphaadhaan ni adabama jedha keeyyatichi. Haa ta'u malee dhimmoonni haalawwan yakkichii fi adabbiin itti cimu seera yakkaa keewwata 630 jalatti tarreeffamanii jiru. Seerri yakka jalqabaa dhimmicha yakka erga taasisee fi adabsiisuu akka danda'u erga ibsee booda dhimmoota adabbii ol kaasuu danda'an tarreessee jira jedhu abbaan alangaa Adam Usmaan. Haaluma kanaan dhimmoota adabbii cimsan keessaa tokko kun rakkina maallaqaa yookiin gadda sammuu nama biroo fayyadamuun kan raawwatame yoo ta'e akka teessimu. Dabaluunis namni yakkicha raawwate miidhamaadhaaf bulchaa, guddistuu, eegduu, barsiisaa, hojjechiisaa yookaan mindeessaa yoo ta'e yookiin hariiroo wal fakkaataa biroo qaban seeraan ala fayyadamuun gochaa gadhaa'ummaa yookaan kabaja qulqullummaaf faallaa ta'e yoo raawwate yookaan raawwatte hidhaa salphaa waggaa tokkoo gadi hin taaneen akka adabamu yookaan adabamtu himu. Haalli ulfaataan yommuu mudatu immoo hidhaa cimaa waggaa 10 hin caalleen akka adabsiisus ni himu. Gama biraatiin keeyyata 630 lakkoofsa 2 jalatti immoo yakkichi humnaan doorsisa, dirqisiisuu, daba yookaan goyyomsuu fayyadamuun yoo raawwatame yookiin immoo ofirraa ittisuu dadhabuu, humna dhabuu yookiin of wallaaluu miidhamtichaatti garmalee kan fayyadame yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 15 ga'uun adabsiisa jedhu. Dabalataan balleessichi miidhamaa yookaan miidhamtuu kan darare yookaan gochaan gara jabinaa yoo raawwatame yookiin immoo dhukkuba wal qunnamtii saalaan daddarbu akka qabu osoo beekuu kan itti dabarse yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 15 ga'uun adabamuu akka danda'u kaa'ee jira jedhan. Kana malees miidhamaa yookaan miidhamtuun dhiphina leeyyuu yookaan abdii kutachaa irraan kan ka'e yoo of ajjeese yookaan of ajjeeste haala wal fakkaatuun hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 15 ga'uun akka adabsiisus abbaan alangaa kun ni himu. Seera yakkaa Itoophiyaa bara 1996 bahe keewwata 631 immoo miidhaa gadhaa'ummaa fi gochaaleen biroo kabaja qulqullummaaf yookaan safuuf faallaa ta'anii fi ijoollee gaa'elaaf hin geenye irratti raawwataman akka adabsiisan hima. Haaluma kanaan namni tokko daa'ima saala wal fakkaataa qabuu fi umurii isaa waggaa 13 ol ta'ee fi waggaa 18 hin guunne irratti yakka gadhaa'ummaa yoo raawwate hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 15 ga'uun akka adabamuuf lafa kaa'ameera jedhu. Umuriin miidhamaa waggaa 13 gadi yoo ta'e immoo hidhaa cimaa waggaa 15 hanga 25 ga'uun adabamuu akka danda'u keeyyaticha keessatti eerameera jedhan. Dabalataan miidhamaa yookaan miidhamtuun yakki gadhaa'ummaa irratti raawwatame barataa yookiin hojjetaa manaa yakkamichi ta'e yookaan taate yookaan yakkichi guddistummaan kan guddisu yookiin karaa biroo kamiiniyyuu kallattiin maxxantummaa yookiin to'annaa isaa jalaatiin argamu yookiin kan argamtu yakkichi nama biroon yeroo raawwatamu irra caala nama akaakuu kanaa irratti adabbichi akka cimus seerri yakkaa ni hima jedhu. Kana malees gochichi miidhamticha irratti du'aa yookaan miidhaa qaamaa yookaan sammuu cimaa hordofsiiseera yoo ta'e
yookiin miidhamtichi yookiin miidhamtuun dhiphina, leeyyoo yookiin abdii kutachuu irraa kan ka'een yoo of ajjeese yookiin of ajjeefte yoo ta'e, adabbichi hidhaa cimaa umurii guutuu akka adabsiisuu danda'u keeyyata 631 jalatti eerameera jedhu. Gama biraatiin gadaa'ummaa cinatti kabaja qulqullummaa sarbuun akka adabsiisu seera yakkaa keessatti kan kaa'ame yommuu ta'u, kunis namni tokko nama isa waliin saala wal fakkaataa qabu waliin yoo walitti dubbii qaamaa hin malle raawwate illee seeraan kan adabsiisu akka ta'es abbaan alangaa kun himaniiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.